Akkam jirtu meerraa dhuunfaa galmee karaa onlaayinii ittiin hojjechuu dandeenyuu fi akkasumas delivery system kan nuti ofii keenyaa hojjenne kan waataan hojjete jechuudha. Isinitti agarsiifna. So isin fayyada waan ta'eef adeemsa isaa akkamitti akka hojjenne isinitti agarsiifna. Hayaataan nu hordofaa jenna. Galmeen kuni maal hojjeta? Registration form yookaan unka galmee karaa onlaayinii jechuudha. Yeroo baay'ee ni agartu beeksisni galmee garaagaraa karaa onlaayinii galmaa kan jedhu jechaadha. Akkasumas qaxarrii hojiidhaaf beeksisni ni ba'a. Kunis karaa onlaayinii galmaa kan jedhu ni agarsiifachaadha. Akkasumas galmeen barnootaa barattoonni fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan garaagaraa galmee barnoota bara haaraadhaaf gaafa baasan karaa onlaayinii galmaa jedhanii liinkii isaa peejii isaanii jala yookaan immoo sooshaal miidiyaadhaan karaa garaagaraa beeksifachaadha. Akkasumallee rejistireeshin foormiin kun yookaan galmee kuni sagantaawwan garaagaraaf illee ni ta'a jechaadha. Sagantaan walga'iin jira taanaan walga'ii sanaaf galmeen ni barbaachisa taanaan galmee kana karaa onlaayinii gochuu dandeenya. Qophiiwwan garaagaraa yookaan iventiin jira taanaan galmeen kun karaa onlaayinii ta'uu ni danda'a. Eebba jira taanaan akkasuma kanaafiyyuu rejistireeshin foormii kana maltii parpasiidha jechaadha yookaan immoo faayidaawwan garaagaraa qaba jechuudha. So registration formiin kuni dhaabbileen barnootaa itti fayyadamuu danda'u. Dhaabbileen barnootaa barattoota isaanii galmeessuudhaaf beeksisa tarree baasanii gaafa jedhanii karaa kana galmaa jedhanii registration formii kana fayyadamuu danda'u. Dhaabbileen mootummaa akkasumas fayyadamuu ni danda'u. Dhaabbileen miti mootummaas registration formii kana fayyadamuu danda'u. Dhaabbileen daldalaa kamiyyuu registration formii kana fayyadamanii hojii guyyaa isaanii ittiin gaggeeffachuu danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu rejistireeshin foormii kana hojjenneerraa yeroo dhiyaanutti yookaan amma isinitti agarsiifna jechuudha. Inni lammaffaan delivery systemiidha jechaadha. Delivery systemiin immoo online delivery system jechuudha. Kana kaaffeewwan yookaan reestooraantii garaagaraatu itti fayyadama. Biizines seentariin hundi itti fayyadamuu danda'a. Hoteelli itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Delivery systemiin kuni kastamarootaaf dhaabbata daldalaa fi kastamarii yookaan maamila gidduutti kan hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf kaaffeen tokko jira yoo ta'e namni tokko kaaffee sana deemee fayyadamuudhaaf yeroo yookaan immoo bakki inni kaaffee sanarraa jiru fagoodha yoo ta'e manuma isaa taa'ee yookaan bakkuma hojii isaa taa'ee ajajachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko laaqana barbaada taanaan laaqana gosa barbaade sana ajajatee gaafa gara reestooraantii kanatti ergu warri reestooraantii ajaja kana fudhatanii kallattiiman gara namicha yookaan maamila isa ajajate kanaatti geessuu jechaadha. Kun deliverii system jedhama jechaadha. Kana duwwaa miti biizines seentariin hunduu warreen buutikii qaban warreen mana uffataa, mana ijoollee, mana kophee dhaabbilee hundumaa ni hammata jechaadha. Deliverii sistemiin kuni ittaansee hoteelonni garaagaraa amma yoo ilaaltanitti akka Finfinnee keessa deliverii sistemiin ni hojjeta jechaadha. Kanaafiyyuu dhaabbileen dhuunfaas dhaabbileen kaampaanii sheer kaampaanii haa ta'u manneen sarvisii kana qabdanii foormii kana deliverii foormii kana isin hojjechuu dandeenya jechaadha. Innis akkamitti akka hojjetu isinitti agarsiifna. Karuma kana jechaadha. Faayidaan rejistireeshin foormii fi deliverii sistemii kana tokkoffaa akkuma beekamu yeroo fi baay'ata keenya ni qusata.
yeroo baay'atanii qusata jechaadha. Itti aanee qisaasama garaagaraa irraa kan nama baraarudha jechaadha. Qisaasama garaagaraa irraa nu baraara. Efficiency keenya ni dabala jechuudha. Hojii keenya guyyuu saffisiisa. Hojii keenya guyyuu saffisiisa jechuudha. Itti aansuudhaan haala yeroo wajjin akka deemnuuf kan nu gargaaru ta'uu isaati jechaadha. Haala yeroo wajjin deemuuf jechaadha. So namni kamiyyuu har'a karaa dijitaalawaadha jechaadha. Kan inni wal quunnamu teekinooloojii fayyadamuudhaani. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu ismaartifoonii qaba, laaptooppii qaba, intarneetii qaba. Kanaafiyyuu kallattiimaan waan isin barbaaddan san yookaan waan maamilli keessan akka argatu barbaaddan manuma keessan teessanii maamilli keessan mana isaa taa'ee warri galmaa barbaadan immoo bakkuma jiraatanii galmaa'u bakka dhaabbata keessan dhufanii tuuba dhaabbata keessanitti dhiyaatiin bakkuma jiratan ta'anii galmaa'uu danda'u jechaadha. So kanadha faayidaan teekinooloojii immoo hedduudha. Kana keessaa kan nu kaa'amne xiqqoodha. Kun lamaanii kanadha jechuudha. Registration formii fi delivery systemiin akkasiniif hojjetamu kanneen barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti argitan kanaan nu quunnamtanii isiniif hojjechuu dandeenya jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa keenya 9-30-30-2-2 jechuudha. Asirratti nu quunnamtanii waataa teekinooloojiidha. Isiniif hojjechuu dandeenya. So kana jechuudha.